Tooraat Mooshee garuu namni nuti Qur'aana keessatti Muusaa jennee yaamnuu fi kan isaan ja'an garagara. Waan isaan waa'ee Muusaa dubbatan yoo dhageessan yookiin yoo dubbiftan lakkii kun Muusaan an itti amanuu miti jettanii biraa haatan. Isaan waa'ee nama biraa haasawaa jiran. Waa'ee eenyu dubbataa akka jiran hin beeknu. Kun Muusaa sanii miti. Tarii dogongoruun oolan waanuma hundarratti haala jechuu dandeenyuun garaagarummaa qabna. Waanuma hundarratti haala jechuu dandeenyuun jechuudha. Dubbii tana maaliifin isinitti fida seetan? Yeroo sanatti waa'ee suuratu Saffa kana dubbachaatiin ture. Nabiyyiin tokko yaa qawmii je'ee kan lammeessoo ammoo yaa banii Israa'iil je'e kan je'uun kaase. Waa'ee namticha Yahudaa san wanniin isinitti fideef ammoo akka amantii warra Yahudaatti ati miseensa sabaa yookiin ummata tokkoo ta'uudhaaf haati ta'e miseensa ummata sanii ta'uu qabdi. Ilaalcha san qaban. Isaan yaada akkasii qaban. Akka amantii Yahudaatti wanni kun waan dhiheenya kana fidan ta'us ammatti duudhaa kana qaban. Namni sunis lakkii sabummaan abbaarraa osoo hin taane haadharraa dhufaa naan je'e. Akkas naan jennaan hayyee raabaa kootu waan irraa dubbanuu qabnaan je'een. Muusaan alayhi salaam Masirraa dheessee gara bakka Madiyaan jaamtuu deeme. Warri Madiyaan ammoo uummata Arabaati. Kana ni beeytaamiin je'een. Innis akkasi isaan Arabaa naan je'e. Hayyee Muusaan nama Madiyaan tokkoon wal arkee namni sunis intalasaa Muusatti heerumsiise. Kanaafuu Muusaan Araba fuudhe jechuudha. Raabaayi na hordofaa jirtaa? Waliigalaa jirraa? Muusaan Araba fuudhe. Kanaafuu akka isin jettan kanatti ilmaan Muusaa alayhi salaam hundi Araba. Namichis deemuun qaba je'e. So he's just like, I gotta go. Sabummaan eenyurraa argama? Abbaadha. Kanaaf yaa Raabaay isin ummata keessan ilmaan Israa'el jettanii yaamtan. Ummata keessan haadhaan osoo hin taane abbaadhaa yaamutti jirtan. Ilmi namaa hundi ilmaan eenyuuti ja'aman? Aadam. Kan Hawwaatee miti. Banuu Aadam ilmaan Aadam jechaa if yaamna. Sababni isaa eenyummaan abbaarraa dhufa. Jireenyi dachii tanaa akkanatti jalqabe. Namni hundi maqaa if yaamee Aadamitti galcha. Akkasitti jalqabe. Hanga ammaattis akkasumatti jira. Hayyee qabxii teenyatti haa deebinu. Miseensa saba tokkoo ta'uudhaaf eenyuutu saba sanirraa ta'uu qaba jenne? Abbaa. Wayita Muusaan yaa qawmii jedhu maal jechaa akka jiru beeytu? Isin ummata kiyya. Sababni isaa abbaan kiyya isinirraa argame jechuusaati. Ciisaan alayhi salaam Qur'aana keessatti bakka takkatti illee yaa qawmii hin jenne. Takkaa yaa qawmii hin jenne. Yeroo hunda yaa banii Israa'iil ja'a. Yaa qawmii jechuullee hin danda'u. Sababni isaa yoo yaa qawmii je'e abbaan kiyya miseensa keessanii jechuusaati. Rakkinni waan kana wajjin jiru inni abbaan qabu. Kanaafuu yaa qawmii jechuu hin danda'u. Wanni inni jechuu danda'u yaa banii Israa'iil je'ee yaamuudha. Qur'aanni Nabi Ciisaan alayhi salaam dubra qarreerraa dhalachuusaa macaafa caalaa kabajaa isaaf godhee hima. Kun akkaataa wanni tokko haala ajaa'ibaatiin sirritti itti dubbatame. Kun dandeettii ilma namaatii oli. Rabbiin Ciisaan alayhi salaam banii Israa'elirraa akkan taane nu barsiisuuf addatti suuraa addaa qopheessuun irraan eeggamu. Akka inni yaa banii Israa'el je'ee yaamu qofa isa taasise. Kun ammoo gahaadha. Akkaan isinitti himetti eenyummaan eenyurraa dhufa? Abbaadha. Abbaadha. Kanaafuu waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wayita dubbannu Muhammad ibnu Abdullah janna. Muhammad ibnu Abdullah. Fakkeenyaaf Umar ibnul Khattaab. garuu Ciisaa ibnu Maryam. Seera kana Rabbi jijjiire. Sababni isaa bakka tanatti eenyummaa biraa argachuu hin dandeenyu. Wanni abbaa jaamu bakka tana hin jiru. Abbaan hin jiru. Kanaafuu maal jechuu qabna? Maryam. Namni biraa ilmi namaa biroo kan wayita waa'ee isaa dubbattan maqaa isaa eega dhoytaniin booda maqaa dubraa duubaan aansitan jira hin jiru. Eenyu qofa? Ciisaa alayhi salaam. Sababni isaa inni maatii takka qofa akka qabu amanuun qaama iimaana keenyaati. Namni biraan jiru. Kanaafuu ibnu Maryam jechuu qabna. Gama biraatiin kaayyoo waan kanaa Maryamin salaamun alayhaa kabajuudha. Isiin dubra qarree taatee ilma dhaluusii waan nu garsiisu. Akkuma beekamu boqonnaaleen macaafa tokko tokko wayita jalqaban waa'ee hidda dhaloota Nabi Ciisaa ibsuudhaan jalqaban. Bakka sanitti abbaa warraa Maryame ja'amee kan ibsame ni jira. Qur'aanni garuu waan kanarraa guutumaan guututti isii qulqulleessee jira. Kun fakkeenya lammaffaa kaniin irra isiniif qooduu barbaadurraayi. Of this accusation. So this was the second example that I wanted to share with you.
Third example, fakkeenya sadaffaa laalla. Amma wanniin isiniif himu isinitti ulfaatu mala. Hanga ammaa waan sasalphaan gurra isin buuse. Amma gara fakkeenya ulfaataa dhufnee jirra. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. namoonni qur'aana irra deddeebiin qaraatan rabbi aayaalee hedduu keessatti wayita aayaa san goolabu maqaa isaa lama akka ibsu hubatu dandeessan. Wallaahu ghafuurun rahiim, aziizul hakiim, aziizun zuntiqaam. Kana ni beeytaniimi? Rabbiin maqaa isaa lama walitti aansee yeroo hedduu xumura aayaa irratti ibsa. Aayata ammaa kana irra deebi'eetiin isiniif qara. yoo waan addaa keessaa agartan naaf himtan. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. What's unique? Afur. Kuwaan addaati mi? Maqaa afur. Aayaa kanarraa waan xiqqollee taatu akka dinqisiifattaniif jecha hiikaa bu'uuraa maqaa kanneenii isiniif hima. Al-Malik jechuun mootii jechuudha. Maqaa isa jalqabaati. Hiikaa isaa kan salphaatiin isiniif hime. Malik jechuun maali? Mootii jechuudha. Al-Quddus jechuun isa haalaan qulqulluu ta'e jechuudha. Kan haalaan qulqulluu ta'e madda qulqulluu hundaa jechuus ni dandeessan. Madda qulqulluu hundaa. Kanaafuu Al-Malik jechuun maal jechuudha? Madda qulqulluu hundaa. Al-Aziz jechuun abbaa taayitaa jechuudha. Al-Aziz jechuun abbaa taayitaa jechuudha. Al-Hakiim kan jedhu immoo hiikaa hedduu qaba. Garuu an hundarraa hiikaa bu'uuraatiin isiniif hima. Al-Hakiim jechuun ogeessa. Ogeessa dalagaan isaa hundi bareedduu jechuudha. Hayyeemee jalqabarraa haa kaanu. Maqaan jalqabaa maalinni? Al-Malik. Hiikaan isaa hoo? Mootii jechuudha. Al-Quddus jechuun hoo? Madda qulqulluu hundaati. Kan haalaan qulqulluu, kan waan hundarraa qulqullaawe. Al-Aziz jechuun hoo? Abbaa taayitaa jechuudha. Al-Hakiim jechuun hoo maali? Hayyee. Aayaan jalqabaa kan suuraa Al-Jum'aa waa'ee Allah dubbata. Aayaan kun waa'ee Rabbii dubbata. Aayaan lammeessoo kan suuraa Al-Jum'aa waa'ee Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam dubbata. Aayaan jalqabaa waa'ee Rabbii dubbate, aayaan lammeessoo ammoo waa'ee ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dubbate. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هي كاساتين سنفهم. آية لما يسوق واير جمع ربي صلى الله عليه وسلم دبته. آيالين حالان جالت لخيسا إسيتك. سببني آيانتون إبسا جبابا واي سينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم. قوتمان قوتو تولدتك أبتجرتي. سيران إساني قوتون آية تكتي تنخيستي بسمي. آية تنخيستي ربنا كاتنا محمد صلى الله عليه وسلم. حواستك اتجيرين في إبس. ما لك دلك. تركان في ون إني هردفين وفيمي. ربين تركان في أفر أستين في إبس. مالين جي ربين تركان في هنگام ستين في إبس. تركان في أفر إبس. إسا درا مالتو هما ميتر. مقا ربي ميقاتو إبسامي. ergama rabbii hoo tarkaan fi hangam fudhatan tarkaan fi afur fudhatan amma mee if duuba deebi'ee waan xiinxaltan tokko isiniif haa himu waggaa kuma lama yookiin 3 dura jiraataa jirra ja'aatii yaada maqaa haaree qabattanii mootummaa wahii keessa seenaa jirtan daangaa mootummaa tokkoo keessaa baatanii daangaa mootummaa biroo keessa seenuu keessan akkamiin beekuu dandeessan maaliin beeytan alaabaa siidaawwan akkasimi loltuu mallattoo mootummaan sun ittiin beekamu uffate arkuu dandeessan gamoo addaa arkuu dandeessan mallattoowwan wahii kan naannoon kun naannoo mootummaa birooti yookiin naannoon kun mootii qaba akka jettan isin jechisiisu wahii arkuu maltan mallattoo wahii ni arkitan waliigallee mootiin mallattoo isaatiin beekama mootiin tokko gonfoo matatti yoo godhate malee mootiidha jettanii beekuu hin dandeessan mootiin tokko tishartii uffate yoo adeemu ta'e mootiidha jechuuf ni rakkattan. Qamisa isa fakkaatuu fi gonfoo mataarraa qabaachuu qaba. Mootiin tokko hawaasumaa waliin yoo fooqii sadaffaarra jiraata ta'e mootiidha jechuun hin danda'amu. Gamoo addaa qabaachuu qaba. Kunniin mallattoolee muraasa mootummaa nama tokkoo mul'isan. Qabxiin ani isiniif ibsuu barbaade. Mootiin tokko mallattoo isaatiin beekama kan jiru kana. Hayyee maqaan rabbii kan jalqaba irratti ibsame maal ture? Maal jechuudha? Rabbiin aayata kana keessatti waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayita dubbatu. وان أفر إبس وليقل إني درا يتلو عليهم آياته
kan aayatoota yookiin mallattoolee isaa isinirratti qara'u. Mootiin maaliin beekama? Mallattoo isaatiin. Ergamaan mallattoo rabbii ummatatti himaa ture. Mootummaa isaa tan agartanii, gaara sanniin arkitanii, qaama mootummaa isaati. Aduu san arkitanii, qaama mootummaa isaati. Mootiin isin beekuu qabdan isa kana. Urjiilee halkan baatu gartanii, san hundi mallattoo mootummaa rabbiiti. Arkitanii mallattoo isaatiin beekama. Lammaffaan maqaan rabbii inni lammeessoo maali jenne? Kan aayaa kana keessatti ibsame jechuudha. Maal jechuudha jenne? Nin irraanfadhe. Madda qulqulluu hundaa. Wanni lammaffaan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam dalagan. Wayuzakkiihim. Kan isaan qulqulleeysuu jedhe. Inni mallattoolee rabbii isaan irratti dubbisa. Isa qulqulleeysa. Maqaan rabbii hoo kan lammeessoo maali jenne? Madda qulqulluu hundaati. Walitti hidhama wahii arkaa jirtanii? Waa'ee sadaffaa isinitti himuun dura rabbi madda aangoo hundaati yookiin abbaa taayitaatii jenne ni yaadattaniimi? Seerri eessaa dhufa? Seerri abbaa taayitaarraa dhufa. Mana keessatti seerri abbaa fi haadharraa dhufa. Joolleerraan dhufu. Sababni isaa abbaa fi haati aangoo qaban. Gola barnootaa keessatti seerri barsiisaarraa dhufa. Barattootarraan dhufu. Sababni isaa barsiisaan aangoo qaba. Sadarkaa biyyaatti seerri mootummaarraa dhufa. Warra seera baasurraa dhufa. Hojjettootarraa dhufuu hin danda'u. Sababni isaa aangoo eenyutu qaba? Waliigallee seerri abbaa taayitaarraa dhufa. Rabbii wayita dubbatu. Wayu'allimuhumul kitaaba jedhe. Akka afaan Arabaatti kitaabicha jechuun seera jechuudhaaf tajaajila. Kanaafuu seera isaan barsiisa jechuudha. Seerri qaama aangoo sirrii qabuun qopheeffama. Al-Aziz ammoo isa kitaaba qopheessu. Izzaan jiraatu malee kitaaba qabaachuu hin dandeessan. Seera baasuuf aangoo qabaachuu qabda. Akka afaan Ingiliffaattis jechama abbaan murtee kitaaba isatti darbe jedhuutu jira. Kana jechuun abbaan murtee dallanee kitaaba waraqaan jiru fuudhee himataatti darbee dhehe jechuu miti. Akkas jechuun abbaan murtee seera barreeffamee jiru hunda nama sanirratti fayyadame jechuudha. Kitaabicha itti darbe jechuun akkasi. Namni tokko waan kana kitaaba irratti hundaaweetiin dalaga yoo jedhe maal jechuusaati? Waan kana seera jiru hunda irratti hundaaweetiin dalaga jechuusaati. Kitaabaan jechuun akkasi. Na hordofaa jirtaniimi? Kanaafuu Al-Aziz jechuun abbaa taayitaa jechuudha. Ergamaan ammoo seera abbaa taayitaarraa fuudhee isaan barsiisa. Wayu'allimuhumul kitaaba. Aayaa kana keessatti maqaan rabbii kan xumuraa maal jenne? Tartiibni ittiin ibsame Al-Malik, Al-Qudduus, Al-Aziz, Al-Hakiim. Ogeysa. Rabbi wayu'allimuhumul kitaaba wal hikma jedhe. Ogummaa isaan barsiisa.